Qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabu weellisaa Eebbisaa Addunyaa umurii isaa guutuu lammii isaaf osoo jiraatu hagayya 30 bara 1996 wareegame. Sirboota qabsoo uummata Oromoo daranuu jabeessan hedduu gumaacheera. Eebbisaan sirboota aadaa kan jaalalaa fi geerarsaanis nama daran jabaa fi beekamaa yoo ta'u, ga'een inni afaan Oromoo guddisuu keessatti gumaache immoo kana jedhamee hin dubbatamu. Eebbisaa Addunyaa abbaan ogummaa kitilaa, gitaara dhahee, walaloowwan jajjaboo haamilee uummataa cimsan kalaqee qalbii hawaasaa isaatti lolaasuu qofa hin taane mataa isaatiinis qabsoo keessatti goota adda durummaan qooda fudhataa turedha. Dirree qabsoo Oromoo keessatti aarsaa barbaachisu kaffaluuf sabboonticha kutatee ka'e. Eebbisaan bara 1962 gara xumuraa lixa Oromiyaa magaalaa Dambidollootti dhalate. Umuriin isaa barnootaaf wayita ga'u mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Oliqaa Dingil seene. Sadarkaa lammaffaa ammoo Qeellamitti barate. Eebbisaan qorumsa maatirikii fudhatee utuu qabxii eeggachaa jiru baatii fulbaanaa keessa ABO'n gara isaanii dhufnaan isaanitti makame. Lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo keessatti kan dhalate Eebbisaan umrii isaa guutuu qabsoo Oromoo keessatti dabarse. Keessumaa qubee afaan Oromoo barsiisuuf magaalaa Dambidollootii haga Asoosaatti dadhabe nuffee osoo hin jedhin ifaajaa ture. Boodarra gara magaalaa Finfinnee dhufe. Finfinnee naannawaa Muujjaa yookaan Shiroo Meedaa jedhamu hiriyaa isaa Biqilaa Guyyootaa waliin mana xiqqoo tokko kireeffatanii jiraatu turan. Sirboota qabsoo Oromoof koronyoo ijoo fi caaroo jabaa ta'an osoo shaakaluu dabballummaan gara Booranaatti bobba'e. Rakkinni hedduus achitti isa mudate. Booda Finfinneetti deebi'ee achiis ABO'tti makame. Erga chaartariin diigamee hiriyoota isaa weellistoota akka Hirphaa Gaanfuree fi Tottobaa Taaddasee Margoofaa waliin dhaabatti dabalamuuf wayita deemaa turanitti lixa Oromiyaa magaalaa Caanqaatti qabamanii hidhaman. Sana booda ture kan isaan baandii Gadaa hundeessan. Eebbisaa Addunyaa gara baandiitti seenee muuziqaa kaasettaan baasuusaan duratti dandeettii gitaaraa qabuun sirboota qabsoof aadaatiin waraana bashannansiisaa ture. Wayituma haalli akkas rakkisaa ture sana ture kan afaan Eebbisaa keessaa jechi ofitti amanamummaa guddaan guutame, kan gootummaan dhangi'ame, sabboona dhugaa ta'uu isaa kan ragaa ba'u, saba isaatiif aarsaa fedhe kaffaluuf jabaa muratee ka'e ta'uu isaa kan mul'isu. An duubatti hin jedhu jechi jedhu kun afaan isaatii hin bu'u ture. Deebi'ee deddeebi'ee isa irraa dhaga'ama. Lubbuun bili qabaatu kan gaafa dhalattu duute. Nama hunda osoo hin ta'in isaan muraasa akka Eebbisaa Addunyaa kanatu gatii ishee bare. Lammii ofiitiif jiraatanii lammii ofiitiif du'uun du'a akkasumaan miti. Aarsaa kaffalaniif seenaa dhufaa darbaatu isaan yaadatama. Qomoo isaaniitu isaaniin dhaaddata. Dhaloota isaaniitu faana isaan dhahaa daandii isaan saaqaniif irra achi deemam. Gootichi weellisaan Eebbisaa Addunyaa acuuccaa saba isaa Oromoo irra ga'a tureef onnee guutuudhaan qabsaa ture. Eebbisaan kutataa al takka ka'uu deebi'ee gadi hin teenyedhamu. Bilisummaaf walabummaa saba ofiitiif hojjechuu akka fedhiitti osoo hin taane dirqama godhee dirqama ta'uu isaa baree nama amanee fudhateedha. Baruma lubbuun isaa dabarte sanallee harmeen isaa aadde Sannaayit Kabbadaa Gosaa ilma isaanii kana irraa waa ga'uu hin oolu jedhanii dursanii sodaa waan qabaniif deddeebi'anii of biratti Eebbisaa deebisuuf yaalanillee inni garuu kaayyoo isaarraa duubatti deebi'uun waan hin barbaanneef tole hin jenne.
bilisummaa inni ummata isaaf qabu sodaas ta'ee gowwoomsa sossobbiis ta'ee doorsisa ija duraa isa fuudhe. Eebbisaan asiin seenaa fi afaan Oromoo guddisaa achiin ammoo qabsoo diddaa gabrummaa keessatti qooda fudhachaa ture. Aga wareegamuttis jiruusaa muuziqaaf kennee hojjechaa ture. Booddee koottis garagalee hin ilaalu. Kanatu ta'e sanatu ta'e hin jedhu. Anseenaa hojjechuu irraa booda hin deebi'u naan jedhu. Dubbii ilma isaanii yeroo inni lubbuun jiru yoo yaadatan ati Eebbisaa aadde Sannaayit. Eebbisaan fuudhee bultii hin horanne. Garuu dhala ni qaba. Ilmoo tokkoof lama osoo hin taane kumaa fi kitila horate. Eeyyeen ilmaan Oromoo martuu kan isaati. Bara jireenya isaa guutuu duub-deebii tokko malee kan inni dhama'aa tureef Oromoo fi Oromiyaadhaaf. Bilisummaaf walabummaa saba isaatiif halkanii guyyaa xiiqa'ee dalageera. Boodas haga lubbuu isaa itti dhabuutti ga'e. Maarree ilmaan Oromoo martii har'a jiran ilmaan Eebbisaa addunyaati. Isaan borii fi iftaan jecha duuba duubaatiin biqilanis akkasuma. Afaan isaan ittiin baratan kanas taanaan gama qubee laphee fi sammuu namaatiin ga'uutiin barsiisuutiin itti dadhabeera. Oromoof Oromiyaaf jecha jiruu dhuunfaa isaa osoo hin jiraatin wareegame. Tokkoon firii qabsoo har'aa isaaf dhaladha. Weellisaa Eebbisaa Addunyaa. Artiidhaan caroo qabsoo gadi fageessuu keessatti qoodni Eebbisaan qabu guddaadha. Yoo Oromoon tokko tahe diinni isaa baqee bada jechuun sagalee isaa kiilolee sanaan guddummaa fi jabummaa saba isaa kan geerare Eebbisaan Oromoon bakka isaaf malu argatee jiraachuufis ta'ee bilisoomuuf immoo tokkoomuun dirqama akka isa barbaachisu dubbate. Eebbisaa Addunyaa ofii isaatiif sirbuuf geeraruu qofa osoo hin taane weellistoota birootiifis sirba kennaa nama turedha. Weellisaa Hirphaa Gaanfureetiif sirba Booranaa waa xiqqoo bashaaddu jedhu kan kenneef yoo ta'u, gitaaraan illee isatu isa shaakalsiisaa ture. Jaalala aartist Eebbisaa Addunyaa muuziqaaf qabu kana jedhanii dubbachuun nama rakkisa jedhu hiriyootni isaa isa faana dalagaaf jiraataa turan. Eebbisaa fi gitaarri gargar hin ba'anu ture. Gitaara isaatiin hojjenna. Ani fi tottobaan gitaara Eebbisaarraa ergifannee qophii cidha afaarratti itti weellisnee deebisnaaf jedhama. Weellisaa jaallatamaan Daawwitee Mokonnan afgaaffii miidiyaa tokko bara afaan Oromoo dubbachuun rakkoo turetti addi bilisummaa Oromoo qubee barsiisuun uummata Oromoo ija banachiisaa ture. Kun dhugaa hin haalamnedha. Warra kana godhe keessaa Eebbisaan isa tokkodha. Ga'ee inni afaan Oromoo guddisuu qubee afaan Oromoo barsiisuu keessatti qabu namni hedduun quban qabu. Weellisummaa isaa qofa beeka malee. Walaloon sirboota isaa yoo ilaalamu of kennee waanuma wareegamu fakkaata. Geerarsaan ergaa dabarfachuu qabsoo jajjabeessuu fi uummata mirgasaaf akka falmatu kakaasuu keessatti ga'een Eebbisaa yoomuu kan dagatamu miti. Utoo funyoon hin jirree funyoo dheeraan hin jirree maaltu muka yaabbata. Damma nyaachuuf abdatam. Utuu seenaan hin jirree yoona maaltoof yaadataa eenyummaa isaan dhaadata. Adaraa yaa Oromoo koree dhaabbadhaa galmee seenaa qoradhaa. Namni seenaa isaa hin beekne bishaan gabate irraati gara argeetti jallataa jechuun fira laphee jiisee diina onnee gubee cinceesse. Diina isaan nagaa fi fayyaa Oromoo hin feene jechoota isaa akka dhakaatti jabaatan sanaan cabsee burkuteesse. Yaa biyyoona nyaatinii haammuman bilisummaa ija kiyyaan arguutti jedhee bilisummaa lammiif dachee isaa ijaan arguuf hedduu onnachuu isaas osoo hin geerarin hin dabarre. Maal godhure dubbiin akka rabbiiti. Ummata ofiif osoo dirreerra jooruu kichuu cite. Baddaa baalee ta'anii qamadii dhabuun farra garbuu dhabuun salphina. Akkas tattaafatanii gabrummaatti hafuun farra mirga dhabuun salphina jechuun quuqqaa garaasaa keessa jiru baasee himataa ture. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabu weellisaa Eebbisaa Addunyaa. Umurii isaa guutuu lammii isaaf osoo jiraatu hagaya 30 bara 1996 harka diinaatiin nyaatamee wareegame.
Artist Eebbisaa Addunyaa nama ija jabeessa, goota daabee lulee, nama gara laafessaa fi dhala namaa hundaaf waan gaarii yaadu, nama ofitti amanamummaan isaa hagana hin jedhamnedha. Aartii Oromootiin qabsoo uummata Oromootti aannisa horuu keessatti dararama kana hin jedhamne argeera. Gootichi dirree lolaa, abbaan aartii, sabboontichi weellisaa Eebbisaa Addunyaa.